ifatanii uma balleessu. Kun akkuma jirutti ta'ee mucaanii naayit kilabii hojjetanatti fakkaate warri quba qabaatan yoo jiraatan maalbaata turee galee kana gidduutti wal dhabdee wal shakkii uumuus ni danda'a. Icciitiin isaanuma gidduu jira waan ta'eef yeroodhaaf qorannaan poolisii amma gadi ba'utti isaanis waa malee ni waan ta'eef obboleettii Andu'aalamii fi mucoo waliin jiraatu waan jedhameef icciitiin achuma gidduudha waan poolisiin irra ga'e amma gadi ba'utti ammasitti yoo danda'ame warri marajaa qabdan isaa wajjin hin hiriiranii irratti hojjetamuu qaba. Kanan dubbadha. Deebisee moo roobalee masmarra jirtaayi? Kanaan dura waan ani dubbachuu barbaadu Taamiraat Tolaa kan jedhamu artistii wayii butamee baay'ee wanni irra ture YouTube irra akkas jedhiti seen ilaaliiti. Waa'ee Hacaaluullee waan ta'e kan inni hojjetee jira waan ajaa'ibaa ergaa guddaa kan qabu tokko mucaan sun butamee hidhamee dararama namni takkitti waa'ee mucaa sanaa kan dubbatan jiru YouTube irra seeniiti Taamiraat Tolaa kan jedhu dhaggeeffadhuuti amma dhumaatti mucaan sun butamee rakkina asbuuteen isaallee dhabamee maatiin illee amma wallaalutti asbuuteen isaas dhabamee ture YouTube seeniiti ilaali. Finfinnee keessatti garuu artistoonni keenya baalaansii isaanii eeggatanii yeroodhaan galanii waliin ba'anii waliin hin galle taanaan Caalaa Daggafaas kanaan dura dabadabamee ture yaadattoota du'aaf ajjeechaa nirra ga'ee ture. Hundumtuu Finfinnee keessatti kan waliin beekne yoo ta'e nama keenya namni jaalatu hin jiru. Kana jala muranii beekuun gaariidha. Yeroo hundumaas kana wal yaadachiisanii baalaansii ofii eeganii socho'uun dirqama. Kanumaan dubbadhee waan bira waan dubbadhu hin qabu. Immoo deebisee dhiifama rooba. Obboleessi Caalaa Bultumees kanaan dura waan ta'e quba qabdu. Innis achumaan ukkaamamee hafee waan fokkisaa duuba jira beektaa nama keenya gidduullee waan uumamaa jiru waliigaltee dhabamee jechuudha. Kanumaan dubbadhee nagaa ta'a. Waan roorroon dubbate kun amma baay'ee waan importantidha. Keessattuu artistoonni keenya of eeggannoo godhachuu qabdu. Kana durallee himaatuma turre. Kana durallee waan baay'ee himaatoo turre jechaadha. Amma Caalaa Bultumee yeroo darbe meeshaa nama rukutee akkas gochuun sanuu hiriyaa isaa jechaadha. San booda isa qofaa miti rasaasa dhukaasaa ture jedhan kilaashii konkolaataa keessaa baafatee. Obboleessi isaa du'eem? Yaa beeka. Ji'a sadii moo ji'a afurii dura beektaa achiitii sana? Yaa inni ukkaamsan. Asirratti waan baay'ee naasamuun hin danda'amu. Namumti keenya iyyuu warrumti maallaqa argatee fi warrumti warra nama ciccimoo wajjin oolanii sirrii miti waliigalteen afaanii waliigalaan jiru namni keenya amma. Inni kuufee jiruu fi inni beelee jiru kuma waliin qabu. Yaa inni kuufemmaa birrii 100,000 baasee dubartii waliin bula. Birrii 100,000 si mallatteessa hidheetti miliyoona 1 mallatteessa. Kanatu jira. Birrii fuudhanii toon. Roobalee. Lubbuu namaa akka lubbuutti ilaalan jarri kun guruupiin kun guruupii hamaadha waan ta'eef asirratti waan naasa'uu hin qabne naasa'ee rakkisaa keessa jira beektaa. Uumma keenyaayyuu burjaajee jira namni keenya. Quba waliin qabu iddoo jiru. Guruupiin maqaa Alii Birraatiin ijaarametu jira obboleessa kee. Maqaa Waaqoo Guutuu, maqaa Taaddasee Birruu akkasitti ijaaramee heeyyama mataa isaanii tan qabanitu jira jechaadha. Innaan namoonni kun maal akka isaan hojjetani isinuu hin beektu jechaadha. Namni tokko waa taanan saba biraa shakkinaa irra maal eegna? Namni tokko waa taanan olluma kee shakki, namuma kee shakki, hiriyaa kee shakki. Bakka biraa hin naqin. Asirratti maalan jechuu barbaada? Hamma danda'e nama keenya miidhuu baatanii diina keenya irratti otoo fokkosii godhanii gaariidha. Jarreen kana wajjinis namni keenya walitti bu'uu baate bareedaadha. Beekaas ta'e wallaalaas ta'e waan argees waan nagees qabatee yoo isaan dogongoranillee karaatti itti muudha malee artistoota amma maqaa dhoofne keessaa nama ta'etu waan hin taane hojjennaan fira isaatti dawalee waan akkanaa dhiisii maqaan keessi badaa jira jennaaniin jireenya koo keessa siin galchu lubbuu koo keessa siin galchu lammaffaa akkas itti irratti dubbatiin jedhee haardii itti kenne firuma mucaa kanaa ta'ee nama dhiiga isaa ta'etu jechuudha. Amma dubbachuuf sirrii miti waan ta'eef.
Sansane Hidhatanii asirratti socho'u. dubbachuu. Hidhatanii socho'u waan ta'eef namni keenya xinnoo otoo sammuutti nuu deebi'e gaariidha roobalee quufaa keenya dadhabne. Yaa amma hidhatanii deemuun suni bee Finfinnee keessatti qofa. Bee Finfinnee keessattuu qeeraa dhaquun shugguxii hidhatanii qeeraa dhaquu hin danda'an. Durriyyee qeeraa sana rukutuu hin danda'an dhaqaniitu. Poolisii hin danda'u naannoo sana. Gootummaan anarratti sirratti. Hidhachuun gaariidha garuu nama keenya miidhuun gaarii miti. Diina isaanii irratti fokkosii gochuudha beektaa? Asitti diina tokko qabna Finfinnee keessatti. Yaa ati yoo walii galte bee diinni mataa gadi qabatti. Dhugaadha bakka qaawwaan jiru kanumaan cufachuudha malee xinnoo namni keenya sirrii miti. Walirratti roorrisuun gootummaa miti. Yoo nama miidhuu barbaaddan deema waraana bilisummaa Oromootti galaa yookaan waraana mootummaatti galaa yoo araaraa sanii qabaattan. Nama hiyyeessa harka duwwaa deemu tokko hiisisuu, itti dhaadachuu, ajjeesisuu yookaan tarkaanfii biraa irratti fudhachuun kuni gootummaa miti namummaa miti. Doofummaadha. Roobalee. Mucaa tokko lafa wayii kennaniif ture maqaa hunda hin beektaa. Lafa sana gurguree makiinaa miliyoona 45 oofaa jira. Hin beektu. Konkolaataan miliyoona 45 jira garuu Itoophiyaa keessa ajaa'iba qaba. Maali tani yeroo darbe cabe jedhasanii. Hin beektanii sirrii miti waan ta'eef nama nani beeku iddoo isaa irratti amma riil isteetiitti ijaaramaa yeroo barbaadan suura kaasee isin erguu nan danda'a. Iddoo abbaan sanaa beekamaa xinnoo namni keenya sana duutotti warshaa wayii dhaabbatee namoota hedduu keessatti hin qaxara firuma isaa. Amma konkolaataa sani miliyoona 40 jettanii ajaa'iba rabbiiti. Magaala xiqqoo kan ijaarame. Doolaara 40. Hin beektu maali? Nama beektanidha. Doolaara 40 moo miliyoona 40? Doolaara miliyoona 40. Doolaara 5 Doolaarri 40 miliyoona. Kuma meeqa doolaarri 10 miliyoona takka. Hin ta'u. Oosanii oli. No, hin ta'u malee doolaarri 40 miliyoona 40 taate moo maali? Miliyoona 40 hin ta'u kuma 100 meeqa jechuu bara. Kana jira. 300 fi wayii jechuudha. Roobalee koo namni keenya wallaalee jira. Inni kaan gatii kaffalaa jira. Inni kaan lafti jannatatti ta'ee jira. Halkanii guyyaa sirbaa. Loro tokkotu hiriyaa kiyya tokkotu galee beektaa biyya galee Kanaadarra bakkee wayii dhaqe biiroo wayii dhaqeesi